Hello ladies and gentlemen, welcome back to our YouTube channel Aku English with Oromic. I'm Aku from School of American English. Today we can return it within a spoken class. That means just meeting someone after a long time separation or warmly greeting someone after a long time separation. Kabajamtoota daawwattoota channel Aku English with Oromic guyyaadha barumsa afaan spokeniti walitti deebinee jirra jechuudha. Barumsa afaan spoken irraa akka faayidaa fudhatartan quba qabnas argaa jirras baay'ee akkan hojjebeessartanis argaa jira jechuudha. Ammas namoonni channel keenyaaf haarawaa taatan channel keenya subscribe share walii gochaa namoonni immoo channel keenyaaf maamila taatan hundi keessaniyyuu barumsa keenya akka daawwattanii irraa fayyadamtan kabajaan isin gaafanna jechuudha. Kallattimaan gara barumsa keenyatti haa deemnu. Now let's get jump over it. Okay, just today we are going to see asking why someone disappeared for a long of time. Namni tokko jechuudha yeroo yookaan immoo turtii dheeraadhaaf yeroo addaan baddanii walitti deebitan haala kamii wal dubbistan jechuudha. That's why he said that meeting someone after a long time separation. Hiriyaa keessan tokko waggaa ta'uu danda'a, ji'a ta'uu danda'a, yeroo dheeraa ta'uu danda'a, yeroo walitti deebitan gaaffii akkamii wal gaafatan kan jedhu ilaalla jechuudha. Tokko farti long time no see. Long time no see, where have you been? Nama tokkoon yeroo yookaan nama tokko yeroo dheeraadhaaf yoo hin agarre gabaabinaan long time no see, where have you been? Long time no see, where have you been? Yeroo dheeraadhaaf si argeen beeku eessa baddee, where have you been jechuudha, or where have you been disappeared jechuudha, or where have you been hiding yourself jechuun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf long time no see jechuun jecha yookaan immoo afaan Ameerikaatiin yeroo baay'ee warroonni Ameerikaa long time no see jedhanii kan fayyadaman kana jechuudha. Kanaaf nama tokkoon yeroo dheeraadhaaf yeroo addaan baddanii walitti deebitan tasa yoo agartan yookaan immoo bakka wayiitti yoo agartan long time no see, where have you been jettee gaafachuu danda'ama jechuudha. Kan biraa immoo the lost person over decades. The lost person over decades. Nama waggaa 10 ol bade jettee gaafatan jechuudha. The lost person jechuun hagasi nama bade jechuudha. Hiikan isaa the lost person jechuun nama bade akkam jechuudha. The lost person how are you akkam jechuudha. Nama bade jechuudha hiikan isaa. Kanaaf the lost person over decades jechuun nama waggaa 10 ol bade. Where have you been? Eessa turte? Eessa baddettee gaafachuu hin dandeessa jechuudha. So the lost person over decades nama waggaa 10 ol bade jettee gaafachuu ni jechuudha. Kan biraa immoo where have you been hiding yourself? Where have you been hiding yourself? Jechi hide kun hide jechuun dhokachuu jechuudha. Kanaaf akka hima kanatti jechuudha. Where have you been hiding yourself jechuun eessa uf dhoksite jechuudha yookaan immoo eessa dhokatte jechuudha karaa biraatiin. Where have you been hiding yourself enne gaafachuu hin dandeenye jechuudha. Maybe just I was be here or I went somewhere jechuun danda'a. Deebiin isaa ni ilaalla jechuudha. Kanaaf akkaataa itti gaafatan ilaalla jechuudha. So where have you been hiding yourself? Eessa dhokatte yookaan immoo eessa badde jechuudha. Karaa biraatiin immoo where have you been disappeared? Where have you been disappeared? Eessa badde? Eessa dhabamte jechuudha. Nama tokkoon afaan Ingiliffaatiin eessa dhabamte yookaan immoo eessa badde jechuu barbaadde where have you been disappeared jechee gaafachuu hin dandeessu jechuudha. Just I have been disappeared to Norway, to America, to Goba, to Hawassa, to Jimma jechuun deebii keessan akka irratti isin gara isinitti baddan irratti hundaa'e jechuudha. Kanaaf where have you been disappeared? Eessa badde jechuudha. Karaa biraatiin immoo have you stolen a donkey here? Have you stolen a donkey here? Actually, phrasing yookaan immoo himni kuni hima slang yookaan immoo hima afaan idiomatic expression dha. Have you stolen a donkey here? Namni tokko naannoo tokkodha yeroo baay'eedhaaf yoo kan barate jechuudha. Akka tasaa yoo isa yeroo baay'eedhaaf arguu dadhabde yoo itti baacuu yookaan immoo itti qalladuu yoo barbaadde naannoo sanii jechuudha. Have you stolen a donkey here? Naannoo kana harree hattee akka jedhamu jechuudha. Kana jechuun naannoo kana maa badde jechuudha yaada isaa jechuudha. Kanaaf have you stolen a donkey here? That's why you hide yourself. Naannoo kana harree hattee saniif badde jechuudha. Have you stolen a donkey here? Naannoo kana harree hattee jechuudha. I don't think you fight or I don't think you hide yourself for fine jechuudha. I don't think you hide yourself for fine jechuudha. Nagaaf waan badde natti hin fakkaatu. Even I forget yourself jechuudha. So the next one is what made you to disappear like this? What made you disappear like this? Maatu akkana si balleessa jechuudha. What made you to disappear
like this. Maatu akkanatti si balleesse yookaan immoo maatu akkanatti si dhabame jechuudha yookaan immoo si dhabamsiise jechuudha. What made you to disappear like this jechuudha. Okay, kunni martiyyuu akkaataa itti eessa badde kan jedhu jechuudha. Ka hiika biraan qabu. The next one is I forget even your face. Where have you been? Where have you been, or where have you been hiding yourself? Hey, look, I forget even your face. Fuuluma keetii dagadhe jechuudha. I forget or I forgot even your face. Where have you been? Fuuluma keetii dagadhe jirta. Dagadhe jira. Where have you been? Eessa badde? That makes sense? It's okay. Are you disappeared for fine? Oh, I don't think it's for fine jechuudha. Nagamaaf waan badinatti fakkaatu. Gaaffii kana gaafachuun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf namni tokko walumaa galatti haala salphaadhaan long time no see you, the lost person of a decade is where have you been hiding yourself, where have you been disappeared, or have you studied a donkey here, or we can say what made you disappear like this. Take karaa kanaan gaafachuun hin danda'ama jechuudha. Ammaaf namni tokko yoo bade garam bade yookaan immoo deebii isaa laalla jechuudha. Ammaaf kallattimaan gara deebii isaa yookaan immoo gara response isaa haalallo jechuudha. Okay. Amma deebiiwwan yookaan immoo possible responses deebiiwwan gaaffii reef tana laalleef kan ta'u jechuudha. Fakkeenya namni tokko long time no see, where have you been yoo sin jedhe yeroo dheeraadhaaf si argee hin beeku eessa badde yoo sin jedhe deebiin kee kanneen keessaa tokko ta'uu danda'a. Kana malees kan biraa ta'uu danda'a jechuudha. Okay, the first one is I have been on vacation. I have been on vacation. Boqonnarra ture jechuudha yookaan immoo boqonnaaf gara deeme jechuudha. I have been on vacation, or I was out of the village, or I have been out of town. I was out of the village. Baadiyaan ala ture jechuudha yookaan immoo I have been out of the town. Magaalaan ala ture jechuudha hin danda'ama jechuudha. Okay. The next one is I was sleeping for some days. That means I have been on bed jechuudha. Hiikan kunillee hima dhokkotaaf keessaa qaba. I was sleeping for some days. Guyyaa muraasaaf rafa jechuun isaa yookaan immoo rafaa ture jechuun isaa na dhukkubee ture jechuudha yookaan immoo I was sleeping for some days, or I have been sick, or I have been on bed yookaan immoo in bed jechuun hin danda'ama jechuudha yookaan immoo walumaa galatti na dhukkubee algara ture jechuudha. The next one is I was very busy but here. I was very busy but here. Baay'ee busy ture. I was very busy but here. Baay'ee busy ture malee asuma jira jechuudha. I was very busy but here. Garuu immoo asuma jira jechuudha. Karaa biraatiin immoo I have been tied up with the work. I have been tied up with the work. Hojiidhaan qabamee ture jechuudha. Yookaan that means afaan idiom sitin yookaan immoo afaan phrasal verb isin kabiraata illee jira jechuudha. Okay, my eyes are up jechuudha. My eyes are up jechuudha yookaan immoo just my hands are full jechuudha illee danda'ama jechuudha. My hands are full means I am busy jechuudha. My hands are full, or my eyes are up jechuun kan isaa asirratti barreessuu dhabaadhu malee afaan idioms jechuudha. My eyes are up, or my hands are full jechuun isaa kan isaa I have been tied up with work jechuudha. Hojiidhaan qabamee busy ta'e jechuudha. I have been tied up with work. The next one is I have been here. I have been here. I have been nowhere. That means I have been here. I have been nowhere. Asuma jira gara tokkoon hin dandame jechuudha. I have been here. Asuma ture jechuudha. Asuma ture. I have been nowhere. Garuyyuu hin turre jechuudha kan isaa. The next one is I have been processing my passport. I have been processing my passport in Addis or in other countries jechuudha. I mean processing passport baafachuudhaaf bade malee asuma jira jechuudha. Yookaan that means I have been processing my passport or passport enne karaa kanaan deebii nama nu gaafateef deebisuu hin dandeenye jechuudha. Fakkeenyaaf long time no see, where have you been? Yeroo dheeraaf si argee hin beeku eessa baddennaan I have been on vacation. Where have you been? Disappeared yoo namni tokko sun jedhe just I was out of the village, or I was out of the town jechuudha. Or where have you been? Disappeared eessa badde namni tokko kan immoo eessatti dhabamte yoo sun jedhe just I was sleeping for some days. Guyyaa muraasaaf mana ture yookaan mana dhukkubsadhee ture jechuudha. Yookaan immoo karaa biraatiin ammoo where have you been? Or where have you been for a year? Where have you been since the school is closed? Where have you been for a month? Where have you been for 6 months? For you, just I have been tied up with work. That means
ambidi jechuudha gara biraatiin jechuudha. So karaa kunniin hundiyyuu karaawwan gaafii fi akkaataa namni tokko yeroo dheeraadhaan eega turanii booda walitti deebi'anii gaafiiwwan garaagaraa ittiin walii gaafatan yeroo walitti deebi'an ammoo salaamata wal gaafatu ni jira jechuudha. Fakkeenyaaf glad to see you again or I'm very happy to meet you again jechuudha. Yookaan ammoo I'm very pleased to meet you or it's my pleasure to meet you again ta'e karaawwan garaagaraa ittiin salaamata ittiin wal gaafatan baay'ee jiranii. Walumaa galatti kunniin akkaataa nama tokko yeroo dheeraaf booda walitti deebi'anii wal gaafatan jechuudha. Hadhaaf barumsi kennaa kan hadhaa afaan ispookidha. Kana fakkaata yeroo barumsa biraatiin hanga walitti deemnutti nagaaf nu tura jecha. Channel keenya subscribe, like, share gochaa commentii sunu kennis hagan dennen itti dalagaa jirra. Yaada keessaniif baay'ee galatooma. Thanks a millions. Really I'm very happy to meet you again within this video. See you next time. Bye bye.